Waggoota darban afuriif mana hidhaa keessa ka turan duraan tajaajila odeeffannoo tika biyyoolessaa fi itti aanaa daayirektera ka turan obbo Yaared Zarihuunii fi dhaabbatuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ka ta'an obbo Amaanuel Kiroos dabalatee namoonni 9 kaleessa hidhaa ba'uu isaanii maatii isaanii irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa mirkaneeffatee jira. Manni murtii federaalaa olaanaa kamisa darbee dhaddacha ramaddii taa'een himatamtoonni salgan hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 5 akka adabaman murteessee ture. Himatamtoota 9 kana keessaa 3 yeroo hidhaatti murame waan xumuraniif guyyuma sana akka hiikaman manni murtii ajaja kennee ture. Manni murtii kun baatii 5 dura dhimma isaanii bakka isaan hin jirreetti ilaalamaa kan ture. Duraan tajaajila odeeffannoo tikaa kan biyyoolessaaf daayirektera ka turan obbo Geetaachoo Asaffaa dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa falmaa turan ragaa ofirraa ittisuu dhiyeessuu akka hin dandeenye kanneen ibsan irratti hidhaa waggaa 18 hanga baatii 9 dabarsuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gurgurtaa oomisha boba'aa irratti deeggarsa gochaa ture kaasuu itti fufuudhaan waggaa bajata kana keessatti yeroo sadaffaaf dabalata gatii taasisee jira. Akka kanaanis keeroosiniin yookaan gaazii adiin akkasumas naafxaa irratti gatii guddaa akka dabale yoo ta'u daballi beenzina irratti ta'e garuu giddugaleessaa jedhamee jira. Deeggarsi taasifamu kun mootummaan qarshii biliyoona 10 akka dhabsiise kan ibse waajirri ministeeraa kun oomisha boba'aa hawaasa jireenya sadarkaa gadii irra jiraniin kan fayyadaman deeggarsa dabalataa qarshii biliyoona 2 gochuusaa beeksisee jira. Tajaajila geejibaa kanneen kennanii fi boba'aan fayyadaman gatii tajaajila geejibaa kennan irratti akka dabalanii fi ka dirqisiisu ta'uu dubbatu. Sadarkaa guutuu biyyaatti boba'aa laalchisee deeggarsa ta'u suuta suutaan tajaajilamoota biraan ga'uuf qajeelfamni ega ba'ee booda baatii adoolessa fulbaanaaf amma immoo yeroo sadaffaaf daballi kun ta'e jechuun Addis Chakkol Finfinnee irraa gabaasee jira. Sudaan keessatti waraanni biyya bulchuu fi gamni siviilotaa filannoo dura mootummaa ce'umsaa waggaa 2 turu hundeessuu irratti waliigaltee dhumaatti yeroo dhiyaataa jiran kanatti waraanni biyyattii bulchaa jiru Sudaan aangoo siviilii jala akka seentu dhaadatee jira. Gabaasa kana Maayikil Aatiit Sudaan Kaartuum irraa erge Bafaqaaduu dhiyeessa. Akkaataa bulchiinsa waggaa 2 isa filannootti ceesisu hoogganuu irratti waliigaltee uumuudhaa fi mariin hooggantoota waraanaatii fi hooggantoota siviilotaa gidduutti guyyoottan 3 taasifamu wixataa kaasee itti fufee jira. Dubbi himaan garee siviilotaa Kaalid Umar Yasuufi Kaartuum keessatti oduu gabaastotaa fi ibsa kennaniin الفرصة متاحة أمام السودانيين والسودانيات للاندماج والتكامل والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي. Haalichi fedhii biyyattii olaanoo ta'an irratti hawaasa naannootii fi kan addunyaa wajjiniin hirmaachuudhaa fi Sudaanota maraafuu carraa gaarii akka ta'e dubbatanii Kaalid Umar. Hoogganaan waraana Sudaanii Jeeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii jalqaba marii kanaa irratti haasaa taasisaniin fedhii waraanni aangoo mootummaa gara siviilotaatti dabarsuu fi qabu irra deebi'anii ibsanii jiru. هذه قناعتنا ونتمنى أن نرى قريبا تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني. Mootummaa siviilotaa bilisa walqixaa fi naga qabeessa ta'e qabaachuudhaa fi fedhii fi hawwii uummanni Sudaan qabu biyyattii keessatti mirkaneessuudhaa fi loltoonni akka qophaa'aa ta'anii wabii kennanii Al-Burhaaniin. Ajajaan waraana Sudaan mootummaan loltootaa yoom akka aangoo dabarsee kennu ifatti dubbachuu baatanuus waraanni siyaasa keessaa ba'uudhaa fi waadaa seenee akka eegu ibsanii jiru. Rakkina siyaasaa Sudaanii mudate furuudhaa fi michoowwan naannootii fi kan addunyaa gargaarsa taasisuu isaaniitii fi Jeeneraal Al-Burhaaniin galateeffachuun isaanii gabaasameera. Al-Burhaaniin mootummaa ce'umsaa siviilotaa isa muummee ministeeraa Abdallaa Hamdookiin hoogganamurraa aangoo kan fudhatanii onkoloolessa bara 2021 yommuu ta'u, gochichis hawaasa addunyaa mufachiisee gargaarsi alaa akka dhaabbatu taasiseera. Biyya keessattis gareewwan deeggartoota diimokiraasii mormii walirraa hin cinne akka taasisan gochuu isaatii fi walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun siviilotaa darbuun isaa ni beekama. Waldhabiinsa Sudaan keessa ture kana furuudhaaf gamtaan Afrikaa, Igaadii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qaama sadanii hundeessuudhaan akka hojjechaa turan gabaasameera. Hawaasni addunyaa walitti bu'iinsa Riippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo bahaa keessaaf Ruwaandaa komachuu itti fufataanaan baqattoota Koongoo kanneen Ruwaandaa keessa jiranii fi kumaantamaan lakkaa'aman ari'uu kan jalqaban ta'uu pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaamee sodaachisaa jiru.
wiixata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Ruwaandaa Kiigaalii keessatti sirna kakuu pireezidaantii haaraa kan seeneetar Ruwaandaa Firaankoos Zaaviyer Kaalindaa booda pireezidaan Kaagameen haasawaa dhageessaniin baqattoota keessummeessuu keenya booda itti gaafatamummaa keenya yookaan immoo isaan irratti miidhaa dhaqqabuuf gaafatamuuf deemnaa jedhan. Kaagameen ergaa kana dabarsuudhaaf afaan biyyoolessaa ka biyyattiirraa gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruun ka dubbatan yoo ta'u yeroo baay'ee hawaasa addunyaatti dubbachuu ennaa barbaadan akkasuma gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruudhaan dubbataa turan. Dhugumaan komatamuuf qophaa'aa jirra garuu waan gochuu qabnu hojjechuu keenyaan ni komatamna jechuun Kaagameen ennaa dubbatan miseensonni paarlaamaa Ruwaandaa harka walitti rukutuun simatan. Mootummaan Koongoo fi gabaasni tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana baase sochii finciltoota M23 jedhaman kan irra caalaan isaanii tussii ta'anii fi Koongoo bahaa keessatti mootummaa Koongoo lolaa jiran Ruwaandaan deeggaramu jechuudhaan komatu. Ruwaandaan immoo kun dhimma keessoo Koongooti jechuudhaan himata kana yeroo hundumaa haalaa jirti. Humnoonni nageenyaa kan Naayijeeriyaa imaltoota baaburaa 30 ol kanneen dhuma torban darbee namoota hidhataniin buufata baaburaa kutaa Eedoo gama kibbaa haleeluun butaman barbaadaa jira. Imaltoonni kun baabura galgala deemu seenuuf qophaa'aa lafa jiranitti hidhattoonni dhukaasa bananii miidhaarraan gahan. Haleellaa kanaan namni 32 butamee ka fudhatame yoo ta'u isaan keessaa tokko miliqee ba'uu aangawoonni dubbataniiru. Haleellaan akkasii Naayijeeriyaa kibbaa keessatti ennaa dhaqqabu kun ka jalqabaa yoo ta'u filannoo baatii dhufu jechuun guraandhala keessa gaggeeffamuuf jiru dursee yaaddoo nageenyaa uumeera oduun har'aaf jenne kanuma.